deebi'eeti moolayyii kalee nuun jeesan itti deebi'een nuun jedhe si galee itti deebi'ee hoolaa kalee nuun jeesani arra deebisee nuun jedhe obboleessoo si galaami ziizoon odoon isa kabaju odoon tuqaa isaan dandeenye nama isa tuquun darraa dhoorku taa'ee na arrabse si galee ibsaa na arrabse keessumaanis si gaafanneetiin wanni jennaatiniin dhiifama obboleeyyanti daqiiqaa muraasa naa kenna ani dhiifamalleedha jaalibsaa kana duraanii nama kabajuu turelleedha sila ani jaalibsaa akka nama tokkootti akka ilma islaamaa tokkootti akka nama gartee ilma oromoo tokkootti waa si gaafachuu barbaada sila atummaan kun ilma dhiiraati nama guddaadha nama kabaja qabu sila ajandaa bultii namaa keessa galgalaa ganama fakkeenyaaf mee waan kana keessaa sila ima dubbatta viidiyoo waraabda dhiista ima waraabda yeroo tokko lamaa miti maa inni mee rakkinni waan kanarraa ummanni kun yoo waasitti balleessee jiraate yoo gartee waa irraa qabaatte yoo ammoo ka isaa si miidhanii jiraatan taate waan kana na miidhanii ummata naa arga yoo jette akka ilma namaa tokkotti kabajaadhaan waan ati gaafatte san namni isa jara kanatti dhiyaatu si gaafachuu danda'a. Mee sababnummaan ati galgalaa ganama viidiyoonillee laayiviinillee ajandaa namoota kanaa godhattuuf mee maayin obboleessa kiyya meenatiin. Wallahi billahi ganam na ajaa'ib dagaruu sila dalagaa qabda. Hin alimee ajandaan kun haga doombirra geeffadhu. Doombirra geeffadhu. Ayee maali? Doombirra akkatti na arrabsaa turtees dhageen jira. Sagalee ta'etti siibanuu hin danda'a dhaggeeffadhu. Sagalee jaalisa mucaan jaalisa waan ganama galgala itti naaban yoo karaa ture hin jedhe naarrabse itti naaban inni. Naaban yoo si arrabsee jiraadhe nama narrabsan itti ban yoo sagalee biraa qabaate. Sagalee ta'e jirti itti siibanaati. Hin qaanfattu xiqqoo malee qaanfattu. Bani siin jedha obboleessa bani mee yoo si arrabsee jiraadhe naaban inni agarra. Amma doombira amma wanni goonu dhiisa amma ragaa agartee poolis xaabiyaan jirru wanni jaalibsaan jedhaa jiru amma dubbadhu jiru wal dhageeffadhaati haasaa ziizoo narraa dhoogaa mawdu'a kiyya keessa kan seenne ani santuuqne akkanaa miibsa jaalibsa haganumaa mi akkasi asumatti gadi doombiriinlee gadi buusii yaada bilchaataa fide so amma jaalibsaa wanni jiru baabure gurbaa narraa dhorgaa ani tapha isaan seenne tapha kiyya kan seenne paablik irra bahee akka waan aan hin jenne namni AB ofii abbaa yoo sattara ta'e ta'e isaa sattara kanaaf haa gabaabsinu. Ziizoo keessaa dubbifnee keessaan guruppii sii goonee sihii isaa haasofnee dhimma inni sirraa qabu. Dhimma itti isarraa qabdu yoo haasofnee keessa. Obboleesso deemaa guruppii godhaati itti gaafadhaa takka dawwalaa fi gaafadhaa mucaa deengadda dhiifama si gaafate arreef itti deebite akkana jechaa jira. Yoo dandeesse kottu jiidha amma durallee maal jedhe guyyaa nuti waan san dubbannu gassiirrallee taanaan ni dhufa dhiifama sin gaafadhaa ani nama tokkoof biran dhaabbu. Atillee isa machuu sodaa minillee atillee seeraa isa gaafachuu sodaa miti dubbina gadu. Okay, galatooma alfaadhaa qabbaa. Dandeessan ziizoo asirra fida. Keessaan miseenjeraan jinni ani miseenjeraan wannummaan deemuun jirtu. Dandeessaa fidi asirra akka inni na arrabsetti osoo hin arrabsine kabajaan jaalalaan maaf maqaa kiyya yaamtee akkasinaan jetta maaltu waa'ee kiyyaa si galchee dheengadda maal waliin jenne jedhee deema. Yoo san hin taane kan massoolummaa irraa fudhate mubaarakii ani mubaarakii irraa hin dhukkee kaasa. Si galee ammoo ajandaan qabu ajandaa fi dandeen qaban dubbachaan jira haasawaan jira. Si galee booniyye azala jirtaa kottu ta'e ol seenetilleen azala jirta booniyye dhageessee. Booniyye azala jirtaa. Ol seene kottu si harkisee firraa dhooyitee lamuu deebisee sin harkisuu gastii ergaddu. Si galaami nageenya barbaada taanaatis kabajaa barbaada taanaan. Kabajaa akkasii goonuu barbaada taanaan nu biraas kabajaa barbaada taanaan atis kabajaa nuuf kennite taanaan ol ergaddu obboleetti dhageeffadhu. Si galaami. Egammoo si dabalee. Dhimma dhageeffadhu. Amma bakka. Si galee. Maal jette jaala?
Ajandaa hambaa meeqa uffata jirtu? Amma dhaggeeffadhu tadiisoodha jechuudha. Tadiisoodha tadiisoo kootu gurbaa dhiifama gaafa. Eenyu caalaa na galchisa? Ajandaa abbaa meeqa uffatu jirta jedha. Maa buuftan hoo galchisanii hoo maa buuftan caalaa? Galchisanii hoo maa buuftan? Mooratiraan sirraa fuudhaayyee. Mooratiraan sirraa fuudha. Maana buuftan yoo laa namni naan buufna sinna buuse. Sinna buuse maana buufta. Ana moo? Eega ayi. Anaatu buuse? Sinna buuse. Sinna buuse. Ayya so. Mootira bargizee na buuse ni Ayya so. harka. Mootira nan buusu. Mana ani laala amma dhaggeeffadhu jaalibsa bakka ziizoo san irratti amma waan biraan dubbachuu hin deemu bakka ziizoo irratti ziizoo ni beekta gaa'ii ol beeyna. Kottu otoo gartee uummanni si jaallatuuf kun sitti hin qaanfanne kottu afaantuun albee dhiifama ji maaliif gaarii miti amma hedduu waa hedduu dubbachuun sirrii miti. Silaa gurbaa jaaljayyuutti itti baaftanii kalaas gurbaa waan qabee gadi lakkisu waan qabee irraaf duban deebi'u. Tokkicha kana bar gootan uma qabna yaa wayi. Wallahi waan takka qabe irraan deebiin jechuudha. Waan qabe irraan deebi'u amma gurbaan kun yoo amaarallee qabe akka nama beeka irraan deebi'u. Kanaafuu viidiyoo kottu abbaa gadaa siyaame abbaa gadaa caala siyaame kottu billaalee kun nu salphisii yaa wayi an sin jaradha wallahi sin jaradha kottu maaliif waa hunda ififiin harkee hedduu takka agartee ififiin harkee ififiin irra ga'ee waan taateef. Booda walumaan salphannaa rakkoodha booda inni si hojii salphachuu hin danda'u. Kottu afaantuun albeeji. Kottu wallahi billahi kottu siyaamne jira kottu wallahi billahi ani waan ijaa arkee beekan dhagaa hin qoflina wallahi hin qoflina gurbaan kuni takka qabnaa irraan deebi'u booda ammaati waa gad darbeeti ammaati nu salphisa amma fitti qaanfanna. Kanaafuu kottuuti nagumaan si jaalannaa si kabanya edaa haa ta'u jechira. Taatoo isaan gaarii miti anammaa akka mataa kajatti. Haasawni akka isaan sirrii miti. Yoo gartee nama waliif fayyadu deemtee baalaansii gootee kanaaf kanaas walumatti fiddee haqa dubbattee iddoo fixuu qabda. Garuu haasawni gar tokko gortee akka taatu sirrii miti. Nuti Oromoon akka kaanitti obboleeyyan rakkoo diinummaa wajjin qabnu amaaraa miti. Gurbaan kun kararraa maquu baatuutu ilma Oromooti. Waan takka faallaa deemtee bakka gartee nama hedduu jiraattee gidee dayitee albaatu. Gaarii miti wallahi billahi. Kodda fi jiloo yaami ziizoo yaami wallahi billahi. Yookaan ni salaamatti gogooduu. Yaa jenne bar sa'aatiin nu kenna ree waan na bakka nu jarjarsinaa waan isin qabdan nu leen beeyna nu jarjarsinaa caalaan tokkoffaa faarsee bulaa Oromoo keessaa isa tokko jechaadha caala nu dubbii osseenne Deenga bu'i baabura yaanin ajaawaa gartee dirree. Sheekota sana keessatti hudduu keessatti manii biyyaa baatan ajaa'ibaa kolkolee sharmuutti gimaataa Jaala amma jaartummaa dubbanna gamaa akkuma itti jaalattu bakka nulleen jaalannaa jaalibsaa nurraa qabi misinjaraa fi nannaan lakkin fidina asumarratti naa fida asumarratti illee machiin rafaniin beeytaa mire bakka amma gurbaan jiruun beeytaa mire. Sa'aatiin waa kennu ajantaa kana irratti haa cufu waan ati beektu nullee hin beeyna namna jala jirullee baay'een hin beeka. Amma immoo duubatti daddarbuun barbaannu darbinaaree daddarbaa rabbi raayyuu waa kana ta'e dhabani daddarbaa nutti hin baay'isin abba. Caala akka tilaa jiidoo tilaa nama waa beeku laa nama tilaatti ati amma nama waa beeku jechuudha. Dhagayi dhaabbadhu caala nuti walitti dhalataati soddaan kabajaadha qaba wal kabajaa dhaabbadhu walaamu yoo tanteeti Oromoon ta'ina sidaamu dhaal godhate kun jaldeessa. Kabajamaa sabboonaa ante tuqama baay'ate gara amma zamana qiyamaati gara biiftuu kanaan tuqama baay'ate baabure abba. Mee ilaali akka babbareedu wallahi. Warra intalarraa fuudhee nama sadii baabureen uumaa kaayitan jiru amma. Ibsaa dhageeffadhu amma baabureen uumaa kaayitan jiru. Jiloo fi doombir haanuu fidanii gurbaa ammatti jechuudha. Amma barbaanna. Asirra hedduu gaddeetti jechuudha. Miidhaganii galee nuti ilmaan dhiiraati. Ilmaan dhiiraa jechuun rabbi nu waa beekee dhiira tana gartee waa hedduu harka kaa'e. Ilmi dhiiraa tokko dubbiillee fixuu danda'a, dubbiillee
dheeressuu danda'a dubbiillee gabaabsuu danda'a. Yoo dubbii gabaabsuu barbaanne akka nama tokkootitti dhimma jiru wahii laallee akka nama tokkootti dubbachuudha. Yoo lakki ajandaadha waanuma darbinee wahii ajandaa wahii haa nama ilaalchi jaalibsaa yookiin rakkoo wahiillee namarraa qabaateeti miti. Bakka ajandaa wahii darbee haasa'uu barbaadan fakkaata yeroo hundayyuu malee yoo jaalibsaa namni miidhe yoo jaalibsaa namni yookiin jechaan haa ta'u gochaan haa ta'u namni wahii kamiidhu taate namni miidhama isaa sanillee gocha irra dalagamellee argeetiniin lakki namni kun ni miidhame jechuu danda'a. Namni isa jala taa'u kun guutuun isa hordofa. Inni ilma namaati jireenya qabaa kaayoo qabaa saa 24 yoo haala malee yookiin miidhama takkaan alatti waan namaa ka dubbataa oolu yookiin nama maqaa balleessaa oolu yookiin nama arrabsaa oolu taate taazabbi makeessa isin galchaan jechuudha. Dhugaa isin jedha. Mee jaalisa rakkinni keessaa inni arrabsaa turte maal afaan bantaa miti. Nama dheengaddaa mana banatee mana gubbannaa arrabsaa ture gubbaa keessanii albaasatanis albaatiyaa. Baaburellee yakamaadha. Baaburelleen harka ol kaasee jechuudha. Shaadaa qabatee achi booda haa ta'u. Amma jiloo bicaa hojjaatamudha jedhamu. Taan guutuu warra harka dhiigati. Caalaa qoyati waan kiyya nyaatte. Caalaa girdoo duuba taa'ee haasayu kana fokkataa suuraa namaa hin qabne jaldeessa. Nu jaalibsaa nama gurguddaa waliin jirra. Sabboonaa fa'a wajjin jirra namoota gurguddaa. Hayyoota Oromoo qabdu. Hoolaa dirree shagaraa Hussein kan itti hudduu caalaa carra taasoo hin dhageeffadhu. Hayyee dubbadhu sabboona kabajaa. Dombirmiira keessa gale dombirii ol deebisa. Dombirmiira keessa gale caalaa. Hai dombiri maal jedha karji yoo jiraatte maaliif geessu jira dhufta duuba. Hii mitera sabboona asiin hin jenne yoo tillee maal hudduu kan zaana janaa dariyaa gootee waa dubbattaa hin jenne. Koko. Tadi bisa tuh. Gurba sih jalan di rumah mana? Jalan kanan nanti baru itu gurba. Abo ya. Abo me. Dombiri nol debisi. Dombir jina kalau saat dia murah bisa dombir. Asal awal. Jino mana bisa? Bo, ora. Dombir yo karji jira di sini jenne ma dombir jira wala alta dombir ibsa wajada jira ibsa gafi gafate ra wala asi gadar bodo mudi daratu gadar be ibsa gadin darbini. Mal to avansi bansi jadi wana rata di. Bocolo. Avansi bansi saya mer. Bocolo avansi bansi senja da muar pun. Bocolo mal to avansi bansi jadi ba. Weh. Kata akhirnya yo lati saudan ba. Ora. Wah ya tadi lati pa. Beauty ka bata isilaman. Boga bus jalib sa bocolo. Jilo yang dia ngebut salam jilo yang cuma ajawa sabona tuh gue curi ijite kan cala jalde sesuara makam nih jilo ol debisi cala ol debisi jilo hola atus partai bulan kata jalde cala ol debisi jal sabona ol debisi sabona narap sama deh sabona tuh nani nebutan wallahi billahi jilo ol debisi yo ini walina hasa ujian kandirati jilo ol debisi fokkata ya akika nama rabbi oromo kamate boleh sama ngapa ya. Mama apa ya nih? Udah bisa jilo. Hai. Mama bambo ustaz sabar lagi. Hai. Lagi. Abo mau jalib sa? Lagi fadu. Woin sinjam mai lagi fadu. Si Zoba deh, Jola tuh nomor kangga lagi fadu. Tuh nih ya media ro jirah be awan dia nomor deh. Wata ka faida ni ka duwani sinjir tu lagi fadu. Wala babure wala jinni caka. Digalte dalfason naga oliga gesere ya temale faida ka. Rabbi wallahi sabona andu esi cala sabona wallahi sabona ati nama ufata baladiya wani nafuftu wala te media rabba yubarat ufata baladiya ko shashana fuftu karabata tigote tinin ufatte bar media rabba ati sabona malta ate boconni siti malta ate pula kan ke kan arki dafatu Dinner cakap dah bisa sabuna. Babure stop babure ati berarti ati bari nama karabat kita dia bar karat ya dia menjuru kata kola dia khatir unan apa mata dayus lagi hai yule itu kok mana le Imsa abon untuk terminal nomor kamera cala rakok biri babure cala. Eywa. Abo ada agenda ke malif dulu. Sabona. Weh. Iya.
Ajandaan kee maali maraataa fi fayyaa walii ol guurtee asii mataan dhukkubsuus immoo sirna